Qophii xiyyeeffannaa. Qophii kana keessatti haala yeroo irratti dhimmoota fardii ta'anii fi uummati hubannoo irratti qabaachuu qabu jennee amannu qabannee dhiyaannaa. Qophii xiyyeeffannaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya bakka adda addaa teessanii qophii keenya hordoftan. Qophii keenya xiyyeeffannaa har'aa keessatti dhimma tokkoon qabadhee dhiyaadhe. Dhimmi kunis torbaan darbee miidiyaa hawaasummaarra naannaa kan ture suuraa dargaggoo Oromoo tokko kan ilaallatu. Suuraan miidiyaa hawaasummaarra naannaa ture sun namni garii suuraa sobaan hojjetame jedhee falmaa ture. Haa ta'utii suuraan sun suuraa sobaa miti. Suuraan ilmi Oromoo gidiraa otoo arguu karaarratti harkisaa dugda duubatti hidhamee waraana mootummaatiin marfamee mul'atu sun suuraa dhugaati. Kan inni dhufe Oromiyaa gama lixaarraayi. Dargaggoon kun maqaansaa Gammachuu Gaaromsaa jedhama. Kan inni dhalate bara 1993 yoo ta'u baruma kana keessa gidiraa isarraa ga'een humna mootummaatiin ajjeefame. Har'a dargaggoon kun umurii waggaa 26 keessa ture jechuudha. Oromiyaa lixaatti kan dhalate dargaggoon kun qeerroo yeroo ammaa mirga Oromootiif karaa nagaa gaaffii gaafatanii falmaa gaggeessan keessaa qaama tokko. Dargaggoon kun quuqama inni qabu kanarraa ka'uudhaan mootummaa yeroo adda addaa hordofaa ture jedhu warri ragaanuu ba'an. Hordoffiin itti hammaannaan gara hiriyaasaatti maqee mana hiriyaasaa akka turellee dubbatu. Boodarra humni mootummaa kun iddoo inni jiru irra ga'ee akka qabee fi akka malee akka gidirsaa ture himu. Dhugaadha suuraan harkisaa dugda duubatti hidhamee qullaasaa daandii walakkaa kaa'amee mul'atu suniyyuu gidiraa isarra ga'aa ture kan ragaa ba'uudha. Gabrummaan umurii dheereffattus nurraa hafuura keen waboo jabaanneetu jirra. Ibsituu koorjii abakkalcha barii wabookeef kan ormaa ifti gargari. Ibsituu koorjii abakkalcha barii wabookeef kan ormaa ifti gargari. Ifiitii angayii Oromiyaa walga'ii gaara meeqa baatee boolla meeqa buute hundee gabroonfataa gootummaa keerraafte. Dukkanni gabrummaa wanjoon abbaa irrummaa waboo abdii sabaa sumaan turuuramaa. Waboo abdii sabaa sumaan turuuramaa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo dhugaan ammatti nu harka jiru qeerroo Gammachuu Gaaromsaa humnoota mootummaatiin qabamee gidiraan irra ga'ee ajjeefameera. Guutumaan guutuutti eenyuu fi bakka kamitti akka isa gidirsan ammaaf beekuu baannus waa'ee Gammachuu nama beeku tokko arganne ragaa qabatamaa odeeffannoo qabu isiniif dhiyeessuun murteessine. Namni kun ammas biyya keessaa naannoo sana waan jiruuf nageenyuma isaatiif jenne maqaa isaan ibsine. Garuu namni kun dhaqee reeffa sana bosonaa baasees owwaaleera. Ummata kadhatee akka ummati birmatus godheera. Mootummaaf qaamni mootummaa garuu reeffa mucaa kana akka owwaalle waan dhorkeef ummatillee irraa baqachaa ture. Mee waama kana gabaabbinaan akka irraa iyyaafannuuf jedheetaan gaaffiif deebii waliin godhee kunoo kallattiin garmaa sanatti sin dabarsaa hordofaa. Mee waan amma gidduu kana suuraa namni harkisaa dugda duubatti hidhamee karaarratti poolisoonni itti naanna'anii jiran irratti waan argite nu himime. Mucaan akka itti dhalate dargaggeessaadha. Nama Gammachuu Gaaromsaa jedhamudha. Akkuma miidiyaa irratti gadhiifame roobii darbe akka lakkoofsa Habashaatti gaafa torbaa halkan jechuudha. Gaafa sana halkan ganama bariitti bari'u gaafa keessi bari'u ganama qabaniitu ixa wallaggaa ganda bariisaa buyyee aanaa aayiraa bakka jedhamu sanatti mana maatii qabanii isa booddee midhanii aanaa aayiraatti geessanii aanaa aayiraatti takka qoratanii maal jedhanii ammaree barreessaniitu
achi fuudhaniitu aanaa aaraarraa kiiloomeetira 12 kan caalu malkaa qilxuu bakka jiru gootana tokkotti geessanii akkuma harka isaa argitan kana dubbatti sassaniini qiitii lamaa kukkutanii namna caalchisaan jedhan kukkutanii ajjeesanii gatanii kana booddee guyyaa saafaa godha waan ta'eef namoonni naannaa sanarra jiran ijoolleen caatii qaamtu odeeffannoo hordofaa turte waan ta'eef darbii dabarsaa ta'e bilbiltee nama akkasii fuudhanii achi gashanii fuudhanii immoo hin deebine ambulaansii fidanii fuudhanii immoo hin deebisnedhanii oduu gadhiisanii jennaanii oduun kun darbii dabarsaan sansaatii sadii bootee naannoo 3-5 gidduutti gaafa kan isaa kana halkan na qaqqabeessuudha gaafa 8 halkan. Kana booddee naannoo biraarran jira naannoo sanarraa ka'etanii halkan deemee gara maatii dhaqee yeroo naqu maatiin koo nageenye maatiin isaanii jechuudha maatiin isaan keessa jiran isaan keessa baheetu nageenye maatii sana achi taafetanii adeemnee jechuudha naannoo sa'aatii 4tti malkaa qilxuu sana geenye yommuu ijoollee gaafannu nuuniyyuu kaleessa nu reebanii tirficinaa nu jedhanii jennaanii waan ta'e ta'u eessa ittanii yaabbii jennaan duuba sanaadhaa gara duuba sanaati asichi barbaadachaa jiranii isa booda kannee hidii keessaa barbaanne arganne eega arganne booddee egaa namoota naannoodhaa gammakkannee fudhachuu yeroo yaaddutti nuuf hin danda'amne uummanni nu didee kana booddee yeroo dheeraa turre maatiin namoonni garaagaraa firoonni gaafa dhufan eegatii achi keessaa fuunee ta'anii fuunee gallee awwaallee jechuudha gaafa maataa gaafa sagalee awwaalanii jechuudha waldaa daraaraa kan jedhamutti awwaalan. Eenyutu dhufee qabeeyyuu jalqaba irratti? Qaamuma hidhate aanaarraa ta'edha. Qaama hidhate aanaarraa ta'edha kan nu beekamu. Qaamni kun innaa jettu amma warra waraana mootummaati moo poolisii naannooti moo maa inni? Waraanni mootummaas biraadhaan egaa odeeffannoo nagee malee bakka inni itti qabamu bakka biraadhaa. Ganduma keenya keessa ta'e mana nama dhuunfaa nama biraa dhufu addunyaa isaa biraa qaban riyaasaa kan wajjin jiru jira. Yeroo qaban maaliif qaban yeroo qaban maal jedhanii qaban? Bishaan kun qeerroo yeroo barbaadamaa ture qeerroon yeroo qabamu barbaadamaa turanii qeerroo wajjin barbaadamaa turetu jalaa miliqee biyya keessatti deddeebi'ee riyaasaa bukkee bubbulee jiraachaa ture. Asii barbaadamaa ture sababii qeerroo ta'eef malee wanta jira biraa hin jiru mucaa kana kanaaf qaban. Amma qeerroo ta'ennaa jettu namni biraa akka beekuuf maal gochaa ture namni kun waan oromummaa kana dubbatamoo miidhaa namarraan ga'u kana hin falmamoo yookaan immoo maal godhe namni kun nama naannoo jaalatamoo maal nama lakkamii qabaa maal hojjechaa ture? Namni kun hojii gara biraa waan hojjetu hin qabu. Deddeebiin adda bilisummaa Oromootii jedhuudha namoota qeerroo ta'anii mirga namummaa isaanii falmatanii deddeebiin adda bilisummaa Oromoo jedhanii adamsanii naadhaatti naqanii jiru. Kanuma asii qabame duraan qeerroo warra uummata keessaa socho'anii foollee ta'anii hojjetaa turan keessa ture. Eega qeerroon adamsamuu jalqabe immoo inni immoo harka laaffatee qabeetu darbeetu hiriyaadhaa wajjin jiraachaa ture jechuudha. Umuriin isaa meeqa ta'a yeroo tilmaamtu waggaa meeqanni? Umuriin isaa waggaa 26. Nama waggaa 26. Eessatti akka barate eessatti akka dhalate wanti ragaa qabdu jira? Godinuma wallagga lixaa aanaa aayiraa ganda lalisaa biyya keessatti dhalate. Maatii isaa hoo abbaa isaa haadha isaa hin beektaa mee hoo beekte isaan nu himuu dandeessa obbolaa qabaa namni kun? Obbolaa qabaa maatiis qabaa abbaan isaa hin jiru maatii isaa immoo bilbaa gamoo dadhabduudha. Amma garuu natti dhiyoon amma garuu dhiyoo bukkee hin jiru dhiyoo hin jiran. Okay. Amma waan sana yeroo amma akkasitti karaatti baasanii reebanii harka dugda duubatti hidhan kana maal barbaadanii kana godhu namuma nagaa qeerroo ta'e inni waraana miti maal barbaadanii kana godhani? Yaani isaanii
ilaalanii akka odeeffannoo dhaga'utti sodaachisaa warri kamitti ilaalanii sodaatanii harka kennanii uummatuma doorsisuudha bakka doorsisanii sodaachisanii amma bulchuu isuma amadeeffatame gara darbeeti malee wanti gara biraan hin jiru. Doorsisuudhuma uummata kanaaf sodaachisuudhumarraa kan ta'e ilaalan jedhaniitu namoota agarsiisaa gabaa agarsiisaa maal jedhaa firoorrisaa turanii waajjira poolisii gashaniitu akka tursanii immoo meeshaan fidatan jedhanii fuudhanii ta'anii dhaqanii dhaqanii tattacheedhanii jiru. Uummati naannoo waan kana innaa dhaga'e innaa arge maal jedhe waan irraa hubatte qabda ati mataan kee innaa argitu maaltu sitti dhaga'ame? Egaanni kun wanti namatti dhaga'amu dhalli namaa akka namaatti nama yaadu yeroo wanti gadeen akka hojjetamu nama gaddaa waan godhuun qabu waan humna isaatiin waliin immoo waan godhuun qabu kun yeroo darbe maatii eebbisa addunyaadhaa badhaafaa turanii qabsaadhaa jedhanii lafarra immoo harkisaa turan bara kana keessa kan kana godhu immoo dhaabaa ammoo biyya bulchaa jiru ofiifiidha. Amma immoo kunoo sanniin addunyaa kana kunoo mucaa duubatti kanneen lafarra gurguratanii maal jedhanii bakkeetti kan ajjeesu waanuma hojjetamu iyyuu beekamaa beeku ta'ee hin beekan ta'ee namaan galu na waan biyya kana keessatti gaggeeffamu nuu galaan jiru walumaa galaa kana jechuun hin danda'an biyya kana keessa gaali deebi'ee olaantummaan qabu waan ta'eef nama qawwee qabutu nama ajjeesee abbaa barbaade ari'ee busha waan ta'eef kana jechuun hin danda'amu. Yoo amma namarraa dhageesse ta'e yookaan hin beekta ta'e amalli namni kun qabu ijoollummaa isaatti nama waggaa 20 keessa jiruudha. Nama akkamii ture inni? Mucaa kun mucaa wallaalaadha. Nama baay'ee barate maatii bukkee jiraata. Nama wallaalaadha. Waan tokko nama hin beeknedha. Mucaa wallaalaa jarraanidha. Yeroo motorkiin qeerroo bilisummaa ture qeerroo bilisummaatti dabalamee isaanii wajjiniin dargaggootuma wajjiniin waa'ee bilisummaa nama faatu ture isin yeroo dhaabatanitti kan inni jibbamee eegasii bakka ijoolleen sabboontummaa qabdu yeroo isheen jaatamuu jalqabsitti mataa miliqatee jiraachaa ture badii bira wanta inni qabu ani hin beeku utuu badii qabaateef seeraan itti gaafatameetu nama murtiitiin yoo ajjechaa ta'e illee itti murama malee akka itti akka nama bineensa waan nyaata erga keessi kukkutatanii maal jechuun namummaa miti kanaadha. Yoo adda qabaateef jaalatamaadha akka nama tokkotti yaadin allaatu kanaadha. Hedduu dhugaadha namni hundumtuu seeraan adabamuu qaba abbaan arge akka barbaade ka'een godhu kun immoo gocha dhala namaa irratti hin raawwatamnetti irratti raawwatame hedduu nama gaddisiisa. Waan guddina isaa wanti beektu jira akkaataa itti baratee akkaataa meeqa fa'aa kutaa meeqa baratee eessatti akka baratee innaa guddatu ijoollee wajjin waliigaltee qabaa naannootti hin jaalatamaa nama akkamii ture nama gargaaraa mucaan kun? Mucaan kun barumsa baay'ee waan barate miti. Naannoo matti immoo guddate maatiin gargaaraa ture haaluma sochii kanarraan kan ta'e mana baqatee fi hiriyoota baay'ee wajjin dhaqatee jiraachaa ture yeroo dhiyootti. Kanumarraan kan ta'edha kan inni barbaadamaa ture qabamee jechuudha kanaadha malee badii biraa wanta inni dalagee jiru wanti beekamaan hawaasa kana biratti wanti an beeku hin jiru. Maal amma yoo yaaddu namni wanti kun ta'e warra waan kana raawwate irratti yoo qaamni mootummaa jiraate maal akka godhu dubbata namni amma biyya keessatti? Namoonni yeroo inni awwaalamu baay'ee boo'anii maraatanii jedhanii biyya balleessanii kunoo waldaatti awwaalamu waldaan illee hojiillee nu gargaaraa jiree ture mucaan kun hojii waldaan ni jedhanii waldaan simatanii awwaalamu. Namoonni ijaan yaa'u saduu waa miti yeroo ammaa kana namni sabboonaa ta'e biyya keessa keessatti nama baay'ee taasifamaa jira jedhamaa jira naannoo kanatti. Yaadni beeka nama taasaayyuu isa malee nama lamatti seenu jiran ijoolleen hidhannee gaafannee yoo tabarree isa malee nama lamatti jedhanii garuu qaamaan namoota lamaan sana nagarree isuma duwwaa argannee fudhannee baannee eeguma sadufanii ajjeesanii deebi'anii nama lama immoo fidanii itti dabalanii ijoolleen odeeffannoo nu waattee turte. Eegasii bulchootti illee odeeffannoo jira waan ijaan agarsiisu hin taane odeeffannoon namni biyaan bakkeedha argamaa jira qaamuma hidhateetu immoo ajjeesa jedhama. Inni keenya keessatti waan barameera kun beekamaa na ta'eera inni bakka ta'eetiin jedheera naannoon keenyaa jechuudha. Qaama hidhatennaa jettu eenyu jechuudha qaama mootummaati moo qaama biraati?
qaama mootummaadha mana dhaabaa keessaa baasanii ajjeesu mana dhaabaa keessaa ijoollee qeerroo taatee qabanii dhuganii tursanii mana keessaa baasanii gatanii ajjeesu jechuudha gatanii ajjeesanii daldalatti gatu. Akka walii galaatti wanti xumura irratti yaadi nuu kennitoo jiraate. Yaadni ilaallu ani laata gaani biyya kana keessatti olaantummaan seeraa kabajamaan jiru jiraachuunis dadhabameera uummannis callisee wal ilaala. Kanaaf addunyaan bakka beekuudha amma callisanii biyya hojiitiin ol waan ta'eef kan addunyaa irratti biyya akkamiif beekamee mootummaan jirutti hedduusaa kun addunyaa irratti beekamee seeraan akkamitti gaafatamuuf dhiibbaa irratti gaggeessuudha kan jennu malee wanta gargaraa maal jechuu dandeenya. Hedduu ulfaadhu fayyaa ta'ee gadda ulfaataa kana namatti ulfaataa rabbi sinaa jajjabeessu warri BBC illee akka si bilbilan itti himnaa isaaniif illee yoo dandeesse yaada kana kenniifi warra VOA-dhaafis hin kennina. Kanarra immoo maatiin hundi jabaadhaa Waaqayyo jajjabina isinii haa kennu. Haa ta'u ulfaadhu. Seenaan akkanaa kun golee Oromiyaa mara keessatti raawwataa akka jiru beekamaadha. Keessaayyuu bara wayyaanee maakalaawii keessatti ilmaan Oromoo haala kanaatiin gidiraa argaa turani. Seenaan kun addunyaatti bahee beekamuu baatus ilmaan Oromoo guyyuutti waan kana dhandhamaa waan jiraniif Oromoodhaaf haaraa miti. Qabsoon Oromoo jabaatee wayyaanee Oromiyaa keessaa buqqisee Maqaleetti galchus qabsoon Oromoo galiisaa waan hin geenyeef duukaa wayyaanee kan buute yookaan bakka wayyaanee kan buute OPDO'n kaleessaa kanarra maqaa ODP jettee waamtu gochaadhuma abbaashii wayyaanee irraa dhaalte ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jirti. Keessaayyuu Oromiyaa lixaa fi Oromiyaa gama kibbaatti gochaan kun haala gaddisiisaatiin itti fufee jira. Rakkoo kana Oromoo irraa kaasuudhaaf falli jiru qabsoon Oromoo akka galiisaa ga'u jabaatanii qabsaa'uudha. Aga galiisaa ga'uttis wantoota golee Oromiyaa keessatti raawwataman keessaa suuraan gammachuu gaaromsaa dhaamsa dhalootaaf dabarsu qaba. Gammachuun otoo harkisaa hidhamee gidiraan isarra ga'aa jiru bilisummaa Oromootiif falmaa gaggeessu akka itti fufee lubbuusaa wareega kennu fuula isaa ifaan mul'ise. Suuraa kanarraa kan mul'atu hidhaa fi gidiraan kamillee kaayyoo Oromoo akka gadi hin qabne ibsa. Gammachuun bakka hidhamee jiru keessatti ofirratti abdiin ni qabu, murannoon isarraa mul'atu, miirri gootummaa isarraa hubatamu dhaloota keenyaaf hubannoo guddaadha. Akkuma gootota keenya Elemoo Qilxuu fa'aa, akkuma jagnoota keenya Taaddasaa Birruu fa'aa qabsoo Oromoo fi eenyummaa Oromoo eegsisuufis goonni kun lubbuusaa tokkittii qabu aarsaa godheera. Osoo diinaaf haamlee hin cabin, osoo hin jilbeeffatin ofirratti abdii horatee wareegama ishiidhumaa baasee jira. Kun immoo kan mul'isu ilmaan Oromoo kutatoon ammallee qabsoo Oromoo galmaan ga'uuf bakka jiranitti wareega ulfaataa baasuutti akka jiranii. Dhaamsi isaan jedhanis biyyis abbaa qaba, sabnis abbaa qaba, mirgis abbaa qaba, kanarraa wanti duubatti nu deebisu hin jiru jechaa jiru. Kanneen har'a gammachuu akkasitti gidirsan kun seenaa fuulduratti guyyaan gaafataman fagoo miti. Dhugaadha sirni amma isaaniif da'oo ta'e kun seeratti isaan dhiyeessee isaan hin adabu. Haa ta'uti dhiigdi gammachuu bakkayyuutti kaniyyuu waan ta'eef guyyaan isaan itti gaafataman fagoo miti. Uummanni Oromoo boo'ichaa fi dararaa Oromiyaa keessaa buqqisuudhaaf harka wal qabatee qabsoo isaa finiinsuu qaba. Qabsoon galma ga'u malee qeen Oromoo nagaa waaraa argachuu hin danda'u. Namuu biyya qabaa biyyi sabbaa qabaa abbaan biyya isaatti akkamiin mirga dhaba. Namuu biyya qabaa biyyi sabbaa qabaa abbaan biyya isaatti akkamiin mirga dhaba.
jettee nurraa kaasuu farqoota gabrummaa nuuf eegalte daandii qabsoo bilisummaa nuuf eegalte daandii qabsoo bilisummaa. Jirtaaf jirra baa'oo nuuf jira du'a bookoo jirtaaf jirra baa'oo nuuf jira du'a bookoo abdii bilisummaa wabii bilisummaa abdii bilisummaa wabii bilisummaa ol baasifaa jikee maatakkal gubbaatti addunyaa na beekuu ataba biyati ol baasifaa jikee wallo birayati danga ke dangesi ataba biyati ol baasifaa jikee moyale gubbaatti danga ke dangesi ataba biyati hangafticha qabsoo abba kirro karree urga urma gahar rambarre kirro karre puri urga urma gahar rambarre wabutti bane abautti bane wabutti bane abautti bane jirtaaf jirra baa'oo nuuf jira du'a bookoo jirtaaf jirra baa'oo nuuf jira du'a bookoo abdii bilisummaa wabii bilisummaa abdii bilisummaa wabii bilisummaa. Jalnadi gammada siif jiraan dhabame kan qabu saamame hedduu tajjeefame inni kan lubbuudhaan harka miila dhabe inni kan qaama safkaana gartuu dhabe awwaalchallee dhabde allaattiin si nyaattu gola onne kooti simbafatu elte tanu basu wabo wando dina dala uba fadun jenne wabo wala me kautala imalli kapsoke wabo kalma gauturu abshir duga kanke namni halun jiru sonatti galte wabo jamu kanyacha kano machariste daga burafacha ati hinawine burati firashi dinarasa turte wabo idate gilashi basi fajike kene kubati atkala chakapso wabo ajigana mati sikutale kero wabo kangabru mambane kota sanyilencha wabutti bane abahutti bane wabutti bane